Namoonni kunneen foon namaa ni sooratu. Haalli jireenya isaanii haala bara dhakaarraa sanaa fakkaata. Olqurtoowwan mukaa dhedheeroo ta'an irraa utaaluun wanta nama sodaachisu osoo hin taane isaaniif tapha salphaadha. Haala ilaaluuf namatti ulfaatuun baay'ee isa aadaa baratamaa ta'een tumaa yogguu tumatan arguun kan baramedha. Kunneen hunduu naannoo tokkotti argamu. Kaartaa addunyaa irratti biyyoota haala salphaan agarru miti. Isaan waliin garuu aadaa fi afaan bara baraan haala jireenyaa hin jijjiiramne wajjin qabatanii argamu. Adda adda faffaca'anii kan argamanii fi waa'een eenyummaa isaanii baay'ee kan hin beekamne ta'us bara kana addunyaa kanarraa ni jiraatu jedhanii tilmaamuu fi kan baay'ee ulfaatu, baay'ee raajii kan ta'anii fi ajaa'iba kan nama jechisiisanidha. Nagaan keenya isin haa ga'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Mashwalakiyaa. Har'aaf seensaa keenya irratti isin hubachiisuuf kan yaallee fi garba Paasifik keessatti addaan faffaca'anii kan argaman biyyoota Ooshiiniyaa jedhaman keessatti aadaa fi barmaatilee baay'ee adda ta'an kan isin daawwachiisnu ta'a. Hanga xumuraatti seenaa fi haala jireenya isaanii dinqisiisaa ta'e kana hordofaa nu waliin tura. Moggaasni Ooshiiniyaa jedhu kutaa addunyaa naannoo Ameerikaa hanga Eeshiyaatti garba Paasifik irratti odolawwan asii fi achitti faffaca'anii argaman kan hammatudha. Naannoo kanattis odolawwan 110 ol ni argamu jedhameetiyyuu tilmaamama. Akka biyyaatti of danda'anii birmadummaan yookiin bilisaan kan jiraatan garuu 14 qofadha. Nutis daawwannaa keenya kunneen 14 keessaa ishee tokko kan taate odola Paappuu jedhamtu irratti haa eegallu. Biyyi kun kutaa bulchiinsa Ameerikaa kan taate Teeksaas irraa xiqqoo kan caaltu ta'us sabdanummaan ishee garuu nama dinqisiisa. Kutaa bulchiinsaa xiqqoo kana keessaa sanyiin gosa 312 ni jiru. Qooqni 1000 ol kan irratti dubbatamu odola kana irratti wanti gurraa namaatiif dhaga'uu fi ulfaatu hanga guyyaa irraatti ni raawwatama. Daawwattoota kabajamoo keenya, isin haa dinquutii Paappuu Giiniitti foon namaa hin nyaatama. Kana jechuun sanyiiwwan odola kanarraa jiraatan hunda isaanii osoo hin taane kanneen sanyii Koorwee jedhamu keessatti ramadamanidha kana kan raawwatan. Miseensonni sanyii kanaa nama akka bosonuutti adamsuun xiyyaan ajjeesanii soorachuun hojii isaanii baramaadha. Gaazexeessitoota imaltoota foon namaa maal jedhaa jedhamanii yeroo gaafatanis akka dhandhama foon booyyee qabaa yeroo jedhan ni dhagahamu. Bara kanatti dhalli namaa namoonni nama adamsanii na nyaatu jedhee itti dhiphatu biyya addunyaa keenya isheen tokkittiin Paappaawudha. Lammiileen odola Paappaa'u irraa jiraatan baay'een isaanii adamsuu fi muduraa fi fuduraa mukaa guuruun kan jiraatanidha. Bilbilli, kompiitarri, konkolaataa fi bu'aaleen addunyaa hammayyaa tasuma as hin ga'u. Namoonni bosona keessa seenanii yoo wal jalaa badan sagalee isaanii ol kaasanii wal waamuu malee filannoon kan biraa hin jiru. Bosona halaala irraa wal arguu fi nama rakkisuu keessatti sagaleedhaan wal waamu. Baay'een isaanis wanta uffata jedhamu hin beekan. Dhiirris ta'e dubartiin qullaa isaanii socho'u. Haalli jireenya lammiilee Paappuu Giinii addadha. Muka baay'ee dheeraa irratti daasii isaanii ijaaranii ni bulu. Garuu lafarraa ol ka'uu kan barbaadanii yookiin immoo akka nama magaalaatti gamoo ijaaruu barbaadanii miti. Bosona Paappuu keessatti lafarratti mana ijaaruun balaa lolaa fi bineensota summii qaban kanneen akka boofaa fi waan nama saaxiluufi malee. Tokko foon isa kaanii kan nyaatu waan ta'eef ofii isaanii wal eeguufis ni fayyada. Foon namaa fi bineensotni yeroo hin argamnetti immoo muka laagoo jedhamuu fi odola Paappuu qofa irratti argamu irraa laagamee nyaata qophaa'u ni sooratu. Bineensota bishaan keessatti argamanis qurxummii irraa hanga shrimpiitti kiyyeessanii ni sooratu. Riqicha ammayyaas hin beekamu. Lageen gurguddoo irratti mukkeen dalgaa ciibsuun haala daawwii sarkasii fakkaatuun irra ce'u. Waanumaafuu biyya kana keessatti keessumattuu bosona naannawaa baadiyyaa keessatti haala jireenyaa waggaa 100 dura turee fi seenaa keessatti galmaa'ee jiru fakkaata haalli jireenya isaanii. Nama nyaachuun isaanii sodaachisa ta'a malee aadaa fi uumamni isaanii kan daawwatamuu qabu ture. Kutaa gara bahaa odola Paappuu immoo Paappuu Niiw Giinii jedhamtee waamamti. Siduma gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa biyyattii kanaa bara darbe biyya Ameerikaatti garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa wajjin taphatee ture. Biyyi kunis sabdumnaan biyya guutamteedha. Lammiileen ishee miiliyoona 10 ta'an
qooqa garaagaraa 816 ta'an ni dubbatu. Kana jechuun namoota 8,200 qooqa ofii isaanii tokko tokko ni qabaatu jechuudha. Isaanis hunda galeessa. Namni baay'een xiqqaati yoo jedhame qooqa garaagaraa 4 ni dubbata. Qooqa addunyaa irratti dubbatamu keessaa 12 biyyattii xiqqoo kana keessatti dubbatama. Paappuwaa Niiwu Giiniin baadiyyummaa isheetiinis ni beekamti. Lammiilee ishee keessaa 82 iddoon jireenyaa isaanii naannoo baadiyyaa biyyattii keessadha. Haalli teessumaa dachee ishee gaarreen ol ka'oo fi biqiltuuwwan garaagaraatiin guutamee daawwannaa fi baay'ee kan nama hawwatudha. Haa ta'u malee turistootaa fi haala mijatuun sirreeffamee kan hin hojjetamne waan ta'eef qabeenya uumamni kenneefiin baay'ee fayyadamtu miti. Paappuwaa Niiwu Giiniitti wanti inni biraa nama dinqisiisu wallaansoo sanyiileen kunneen waliin isaaniitiin raawwatanidha. Wallaansoowwan kunneeniin akka taphaatti fudhataman naannolee gaarreen biyyattiitti baay'inaanii adeemsifamu. Akkumaan tapha jedhama malee haalli isaanii waraanaa hidhannoo meeshaa giddugaleessaa kan fakkaatudha. Paappuwaa Niiwu Giiniin suuraa hamaa kan biraas qabdi. Keessattuu magaalota Maddii fi Meersibee keessatti biyyattii magaalaa balaafamtuu addunyaa keenyaa jedhamuu fi geessee jirti. Meersibee keessattuu shamarranii fi si'oolii yookiin gaannama addunyaa kanaati. Shamarran magaalaa kana keessatti jiraatan keessaa 72 kan ta'an dirqisiisanii gudeeduu fi miidhaa koorniyaa garaagaraa irratti ni raawwatama. Lakkoofsi kun kutaa addunyaa kamittuu kan hin galmoofnedha. Hanni meeshaa waraanaatiin deeggarames suuraa magaalattii isa biraati. Kutaa baadiyyaa biyyattii immoo naannoo sabdunnummaa fi kenna uumamaatiin badhaadhee ta'ee mul'ata. Namoonni biyyattiis akka qotee bulaa biyya kootti kan nama jaallatuu fi simatu ta'uu isaas namoonni iddoo kana gahanii deebi'an ragaa ni bahu. Imala ooshiiniyaa keenya itti fufnee gara kiiloomeetira 2,000 yeroo imaallu immoo biyya baay'ee bareedduu Paalaawoo jedhamtu ni arganna. Biyyi xiqqoon kun jiraattota 18,000 qofa qabdi. Baay'inni lammiilee ishee hamma baay'ina jiraattota magaalaa ho'aa tokko ta'us qabeenyi uumamaan ishee keessattuu galaanonni hawwattoon ishee qalbii namaa hatu. Daaktuu bishaan keessaan deeggaramuun galaana keessa bashannanuun qurxummii dabalatee uummattoota garaagaraa wajjin bishaan daakuun miira adda qaba. Paalaawoon addunyaa keenya keessaa biyyoota raayyaa ittisa biyyaa ofii hin qabne keessaa ishee tokkodha. Bishaaniin kan adda qoodamtee fi haala teessuma lafaa addaa ta'e kan qabdudha. Kutaalee bulchiinsaa qaqallaan akka daabboo ambaashaatti kan addaan kukkutama fakkaatan 16 kan qabdu yoo ta'u, tokkoon tokkoon kutaalee bulchiinsaa kanneeniifis bulchitoota of danda'an qabdi. Paalaawoo waggaa 3,000 dura yabaaltota kibba bahaa Eeshiyaa irraa godaananii biyya hundeeffamtee akka taate ni dubbatamaaf. Milkiyooksiin immoo akka magaalaa guddootti yoo tajaajiltu pirezidaantiin lammiilee kutaa bulchiinsa 16 keessa jiraatan hunda kan bulchus masaaraa mootii hawwataa magaalaa kana keessatti argamu keessa jiraata. Biyyi xiqqoon kun eegumsa naannootii fi xiyyeeffannoo kennituun galata kan kennisiisuufidha. Madda humna annisaa haaromfamuu irratti amantaa ishee guutuu filatti. Wanti nama danqisiisu buufata xiyyaaraa humna aduutiin yookiin soolaariitiin qofa hojjetu qabdi. Waa'ee Paalaawoo hamma kana ergaa dubbannee amma immoo gara biyya dinqisiiftuu ishee kan birootti immoo haa ceenu. Kun immoo addunyaa irratti biyyoota daawwattoota lakkoofsa xiqqaa qaban keessatti kan ramadamtudha. Maqaan magaalaa kanaa Neeruu yoo taatu namoonni 200 hin caalle ni daawwatu. Neeruu keessatti hospitaalli tokko, hoteelonni 2, baankiin tokko, waajjira ittisa balaa ibiddaa tokko akkasumas mana poostaa tokko qofa qabdi. Namoonni fiilmii ilaaluu kan danda'an tokko bilbila isaaniitiin yookiin immoo televezyiiniidhaan malee manni sinima tokkollee biyya kana keessa hin jiru. Lammiilee baay'isanii biyya isaanii jaallatan alaabaa ishee laphee isaanii irratti maxxansanii jiraatan baay'inni isaanii 10,000 kan ta'an qofa qabdi. Qooqni dubbatamus Neeruuwwan jedhama. Raajiin Neeruu kanaan qofaa kan dhaabbatu miti. Biyyattiin nyaanni yookiin immoo sooranni haala salphaatiin kan itti argamu waan ta'eef lammiin ishee dhibaa'ummaa hamaa qabu. Ta'anii kan liqimsan ta'uu isaaniitiin addunyaa keenya keessatti namoota qaamaan furdoo ta'an biyyoota keessa jiraatan keessatti Neeruun akka ramadamtu taasisee jira. Lammiilee 10,000 Neeruu keessa jiraatan keessaa 72 kan ta'an furdina hanga malee kan qabanidha. Haalli uumama ishee garuu akka biyyoota
Ooshiiniyaa kanneen biroo baay'ee kan nama dinqisiisuu fi magariisadha. Neeruu keessatti bituu fi gurguruun kan danda'amus doolaara Awustiraaliyaatiin qofa. Biyyattii keessa kan jiru baankii tokko qofa ta'uun isaatiin daawwattoonni hamma maallaqa callaa baay'ee ta'e qabatanii akka imalan ni gorfamu. Embaasiiwwan Neeroo keessa jiranis lama qofadha. Taayiwaanii fi Awustiraaliyaadhaan ala biyyi kamtuu embaasii isaanii Neeroo keessatti hin banne. Qaamni isaanii baay'ee furdaa ta'uu isaa wajjin kan wal qabatee ta'uun hin oolu. Ulfaatina kaasuun lammiilee biyyattiitiin baay'inaan ni dalagama. Ispoortii ulfaatinaa kaasuutiin abbaan riikardii addunyaas nama biyya xiqqoo kanarraa argamedha. Neeruurraa xiqqoo yeroo adeemnu ofii ishee akka kutaa Ameerikaatti kan lakkooftu odola Maarshaalii arganna. Asitti oomishaaleen gurguraman hunduu jechuun ni danda'ama oomishaalee biyya Ameerikaatii galanidha. Jiraattonni odola Maarshaalii hundumtuu afaan Ingiliffaa qulqulluu ta'e loqonni isaas kan warra Ameerikaanotaa kan ta'e ni dubbatu. Ispoortii keessaa tapha kubbaa kaachoo baay'inaan kan taphataman yoo ta'u bittaa fi gurgurtaaf immoo doolaara Ameerikaa qofa fayyadamu. Dhugaatii biiraa jaallatamaa Ameerikaa Baadi Laayit ni filatu. Akka warra Ameerikaanotaa fageenya maayilii fi faanaan ho'ina immoo Faaraanaayitiin safaru. Kutaa bulchiinsa kana keessatti Ameerikaan mandara waraanaa guddaa qabdi. Jiraattota odola Maarshaal keessaa harka 3 keessaa harki 2 kan ta'an gara Ameerikaatti godaananii jiraatu. Kun hundumtuu kan ta'u garuu odolli Maarshaal kutaa biyya Ameerikaa osoo hin taanee fi biyya of dandeessee fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniinis beekamtiin kan kennameef taatedha. Ameerikaa fi odola Maarshaal kan akkasitti wal jaallachiise maalidha jettanii yoo gaafattan biyyattiin waliigaltee Waashingtan wajjin qabduun waggaa waggaan deeggarsa doolaara miiliyoona 70 kan taasifamuuf waan ta'eef. Odolli kun immoo gama isheetiin teessuma istiraatiijikaawaa isheetiin waraanni Ameerikaa dhoowwaa tokko malee akka itti fayyadamuuf ni hayyamti. Biyyoonni Ooshiiniyaa baay'een isaanii dhugaatii kaavaa jedhamu qabu. Isa yeroo dhugnu qaamni keenya ni dammaqaa, humna nuuf kennaa jedhanii ni haasa'uufis. Kaavaa dhuguun maariwaana akka xuuxuutti kan jedhanis jiru. Raashiyaan voodkaa, Xaaliyaan daadhii wayinii akkuma qaban nutis kaavaadhaan kan itti haara galfannudha jedhu. Wanti kun araada kan nama qabsiisuu fi miidhaa fayyaas akka qabu kan mirkanaa'edha. Mallattoon naannoo kanaa inni kan biraa immoo biqiltuu Beetilneet jedhamudha. Biqiltuun kun kibba Eeshiyaa fi odola Paasifiik irratti kan baay'inaan faayidaa irra oolaa jirudha. Wanta geengoo fi muka qallaa biqiltuu kanarraa jiru yeroo nyaatan akka nama dheegaa dhugeetti afaan isaanii wanta diimaan ni guutama. Biqiltuun kun baay'ee araada kan nama qabsiisudha. Daa'immanii hanga beektotaatti hundinuu biqiltuu kana alanfachaa oolu. Isaan gammachuu nuuf kennaa nu dammaqsaa jedhanis miidhaan fayyaa isaaniirraa gahu garuu baay'ee hamaadha. Keessattuu kaansariin afaan keessaa akka uumamu taasisuu keessatti dorgomaa hin qabu. Biyya kanatti kaansariin afaan keessaatti babal'atee akka naannoo kanaa addunyaa keessaa hin jiru. Humna olaanaa sammuu hubuus qaba. Gama biraatiin dinagdeen fi carraan hojii biyyoota baay'ee kan hundeeffame biqiltuu balaafamaa kanarrattidha. Biyyoota dinqisiisoo Ooshiiniyaa daawwachuu keenya yoo itti fufnu Maayikirooneeziyaa ni arganna. Biyyi kun waggaa 2000 dura kan hundeeffamte akka ta'e ni dubbatamaaf. Odoloota of danda'an 4 jechuunis Paampee, Kooshiree, Chuukee fi Yaappii biyya qabdudha. Biyyattiin naannolee galaanaa cinaa dinqisiisuun beekamtudha. Ajaa'ibni biraa immoo biyya riikardii yakkaa gadaanaa kan qabu ta'uu isheeti. Yeroo dhiyoo booda daawwattoonni ishee baay'achaa jiru. Ammas imala keenyatti fufnee kanaan dura akka tasaa biyya maqaa ishee dhageessan isin haa daawwachiifnu. Biyyi kun Tuuvaaluu yoo jedhamtu bal'ina lafaa ishee keessaa harka caalaan kan haguugame buufata xiyyaaraa isheetiin. Tuuvaaluun addunyaa irratti biyya xiqqoo sadarkaa 4ffaa yoo taatu jiraattonni ishee immoo 10 illee hin guutani. Biyya kana keessa mana hidhaa tokko qofatu jira. Namoonni biyya kanaas muuxannoo adda ta'e qabu. Aduun dhiitee yeroo ho'inni isaa gadi bu'u buufata xiyyaaraa Tuuvaaluu irraa namni hafu hin jiru. Dubartii, dhiira, daa'ima, beektota osoo hin jedhin hunduu bahee buufata xiyyaaraa irratti tapha ho'aa ta'een ni taphatu. Tapha kubbaa miilaa, raagbii, kubbaa kaachoo, kubbaa saaphanaa fi fiigichoo
hundinuu akka filannoo fi dandeettii isaaniitti ni taphatu, ni bashannanus. Namni hundumtuu tapharraa osoo jiruu akka tasaa xiyyaarri qubatu yoo jiraate iddoo akka gadi lakkisaniif bilbilli akeekkachiisaa dhahamee dirree xiyyaara kanarraa akka bahan ni taasifama. Gara biyya Kiribaatii jedhamtutti immoo haa ceenu. Biyyi kun immoo odoloota 33 kan hammattedha. Sababa haala qilleensaa jeeqamaatiin kan raafamtu Kiribaatiin waggaa waggaan galaanni Paasifiikii ishee liqimsaa jira. Yeroo fagoo hin jedhamnettis guutumaan guutuutti akka liqimfamtu akeekawwan ni mul'isu. Tilmaamonni saayinsawaa jaarraa 21ffaatiin biyyi Kiribaatii jedhamtu hin jiraattu jedhu. Jiraattonni ishee 100,000 ta'anis gamanumaa iddoo kufaatii isaanii barbaaduu kan qaban fakkaata. Mudhii lafarratti akkuma argamanitti aduun yeroo baatu jalqaba kan argan lammiileen kunneen aduun isaanii dhiyuuf biyyi isaaniis baduuf guyyaa lakkaa jiru. Isaaniif dambaliin galaanaa kun jireenya ture. Soorata isaanii kan argatan kana keessaa waan tureefidha. Hojiis kan hojjetan kanumaan kan wal qabatedha. Amma immoo lafarraa baduuf dambalii galaanaa gara ta'utti dhiyaachaa jira. Isaanis balaan hamaa dhufuu isaaniitiin dura dursanii gara Awustiraaliyaa fi Niwuziilaanditti godaanuu fi Kiribaatiin ala jireenya baruu eegalaniiru. Jijjiiramni haala qilleensaa rakkoo fakkaatee kan isinitti hin mul'anne seenaa keenyarraa baradhaa. Abdii boroo kan ta'an daa'immanii fi addunyaa mijataa taasisuu fi hojjedhaa ergaa jedhu qaba. Balaa jijjiiramaa haala qilleensaa addunyaa keenya maalirraa akka ga'e yaada gara biyyaa dinqisiiftuu Ooshiiniyaatti haa dabarru. Hoggaasa Salamoon Aayislaand jedhu qabdi. Namoonni biyya kanaa baay'een isaanii rifeensa halluu bunee yookiin diimillee qabu. Haa ta'u malee akkuma addunyaa ammayyaatti arginutti halluu dibatanii osoo hin taane eenyummaa addaa uumamaanii kenneefidha. Halluun rifeensaa kun warra Awurooppaanotaa guutummaan guutuutti halluu adii qabaniinis kan barame ta'us jiraattonni Salamoon Aayislaand immoo kan warra Awurooppaanotaa irraayis adda kan ta'e qorannoowwan ni mul'isu. Yeroo ilaalamanis kunneen magaala yookiin immoo gurraacha jedhamanii keessatti kan ramadamanidha. Halluun rifeensa isaanii keelloo ta'uusaa immoo tokkoffaa aduudhaa fi baay'ee kan saaxilaman, gara biraan immoo baay'inaan qurxummii kan sooratan ta'uu irraa kan ka'e ta'uusaa jedhameetiyyuu tilmaamama. Amma immoo Paasifiik keessaa odoloota Paasifiikii hanga ammaatti ilaallee caalaa beekamtu kan taate Fiijii gabaabinaan haa ilaallu. Fiijiin baargamoowwan kokonaatiin marfamanii dambalii galaanaa Paasifiikii gamatti ilaalaa tapha golfii taphachaa kan bashannanidha. Seenaa durii isaaniitiin seenaa namni nama jedhamee itti dabarsan jiru. Yeroo ammaa kanatti giddugala turistii kan taate biyyattiin kun barmaatilee hamaan kunneen hafuusaa irra deddeebitee yeroo dubbattu ni dhagahama. Odoloota 33 kan hammatte Fiijiin jiraattota 99,000 qabdi. Geengoo hojjetanii jaalalaan xinnaa hanga guddaa tarriidhaan kan itti dhugan sirni kaavaa waggaa 3,000 ol lakkoofsisee mul'istuu Fiijii isa kan biraati. Galaanaan kan marfamte akka ta'u isheetti kunuunsa naannoof jedhamee Fiijiitti feestaaliin hin oomishamu. Faayidaa irras hin oolu. Tapha ispoortii raagbiitiinis baay'ee beekamuudha. Mee amma immoo biyya Toongaa haa ilaallu. Biyya kana adda wanti taasisu immoo guyyaa dilbataatti sochiin tokkoyyuu jiraachuu dhiisuu isaatiin. Hojiin cufaadha. Suuqiin hin banaman. Hundumtuu gara mana isaatti ol galee boqota. Mootiin kiristaanaa biyyattii Toongaan hundumtuu guyyaa dilbataa akka hojii hin hojjenne ajajanii jiru. Hospitaalaa fi waajjira poolisiin ala guyyaa dilbataa osoo hojjettuu kan argamte yoo ta'e adabbii cimaa ta'etu isin eeggata. Buufanni xiyyaara biyyattii osoo nafin guyyaa dilbataa cufaadha. Guyyaa dilbataa qalbiin gaariin boqachuu malee sirbaa fi muuziqaa sagalee olaanaan iyyisiisuunis hin hayyamamu. Toongaatti guyyaa dilbataatti socho'uu fi kan hayyamamu wantoota 3 qofaafidha. Gara mana amantaa deemuuf, nyaachuu fi rafuuf qofa. Lammiilee biyyattii keessaa 97% hordoftoota amantaa Kaatolikiitiin. Gara biyya ishee xumuraa fi abbaa dhaamuu Ameerikaatiin bultu Guwaamitti haa dabarru. Moggaasa hiikaa maatii jedhu kan qabdu Guwaam lammiilee gara 100,000 fi 75,000 qabdi. Guwaam waggoota 300 olii fi kolgoltummaa Speen jala turte. Amma immoo Ameerikaadhaan abbaa dhaamootiin ni bulti. Sababa kanaan namoonni biyya kanaa afaan Ingiliffaa qulqullinaan dubbatu. Pirezidaantii ta'uu hin danda'an malee dhalootaan lammummaa biyya Ameerikaa
ni kennamaafi. Sanyiin isaanis Filiippiinsii hanga Hawaii, Jaappaanii hanga Kooriyaatti kan wal makidha. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenya biyyootaan dinqisiisoo garbaa Paasifikiin marfamanii fi ardii Ooshiiniyaa keessatti argamanii nu dinqisiise isiniif qooduuf kan filanne kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti chaanaalii Mashoo Aleeqaa irratti osoo dhiyaatee osoo hojjetamee kan jettan akeekaa fi yaada keessan iddoo yaadni kennamu irratti akka nuuf keessan akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan immoo miidiyaa Mashoo Aleeqaa seenessii dinqisiisoo fi hawwatotaan irratti dhiyaatan sabiskiraayib gochuun maatii akka taatan isin yaadachiisa. Turtii gaarii.